Kun jalli isaa ta'ee fi ture nagaa jirtu Waga jiraatu. nutti tolee uumaan gadi buune. Akkam kan keessa godhan? Araman. Akkamitti? Kanni araman. Kanni hin oofani akkana godhaniiti. Kanni araman. Maahina. Waa dhiisa hin ta'u. Waa hin ta'u. Akkam godhame? Lafa qaqqabga. Lafa Eban namurti. Imuraniifi. Ko ana ora basi kaasitta wenno goda. Anu ko tokko ta'u. Argitanii inni beeka. Hin beekanii. Kana tokko malee imuraniifi. Addaa jala fuudhanii. Kana boota du'a maan biftarree? Waa boloqqe duwwa kaanni. Aha. Boota duwwa. Beekaa fi maal biftanii? Duwwa illee mashuqunama. Kun arama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu bakka jirtanii nagaaf kabajaan keessan biraa jiraatocha ashama harka fuuni amantii kutaana soo andiran godin kabiyya keessaaf kan biyya laalle zulla har'a isa deemaa jirta araasii miti reef deetee miti jirtanii gaafis miti ta'uu mala eeyyanaan hanga dahee ji'a tokko guutaara jechuudha. Haa ta'u malee garuuyyuu akka carraa ta'ee haadha daa'imaati daa'imni irgoo godhatee jechuudha. Irgoo namni hin beekne jira. Irgoo natti godhatee baay'ee natti bu'aa halkan iyyaa waan isaa osoo hin beekin irra na jalaa ture ji'aaf deemaa jira. Akkuma akkasumatti jechuudha fuunee ogeessa irgoo baastu bira finnee achi jira jechuudha. Akkasuma immoo erga deeme maaliif waan tokko isin waraabne jedhee qilleensa akkana namatti tolu wanta akka argee hin beeku baay'ee namatti tola. Akka carraa ta'e naannoo akkana bareedu hedduu bareeda jechuudha. Isinillee maaliif na wajjin qoodamtanii hin laallee isinitti mul'isaa jira. Akkuma argitan inni kun boqqoollaadha. Boqqoollaa argaartanii boqqoollaadha. Maashaallaadha. Naannoon hundinuu jechuudha magariisa sababni kana ta'eef ganna jechuudha namoonni baay'een ijoolleen baay'een qilleensa kana hawwitanii qilleensa kana arguudhaaf baay'ee goggootanii jirtanii hin beekan sababa sanii jecha anillee laalee akkuma itti gammadee isinillee ittiin haabuu hartanii ittiin haa gammaddan jedhee isin fooraabe jechuudha bootaan ni jiru achi fagaata. As garuuyyuu daa'imaa fi ummii wal bira dhiisnee baajaajidha baajaajii kennaa dhufne jechuudha. Akkuma argitan kan inni kun xeefiidha argitanii maashaallah xeefii akkana bareedu kana argitanii baay'ee namatti tole jechuudha. Xeefii akkanatti margee jiru kana yeroo jalqabaatiif argee ani waa lama yeroo jalqabaatiif argee xeefii fi boloqqeessanii tanuma arge jechuudha. Akkuma argitan kana naannoon kennaa hasaasni qamadii garbuu akkasuma baaqelaa ataraa waan garagaraa hin jira migaayyoo kanneen facaasanii naannoo kennatti jechuudha. Xeefillee namni facaasuun jira garuuyyuu adda jalqabaatiif arge jechuudha. Akkuma argitan kana kinooti eenyu wajjin deemnee sulxii wajjin deemnee jechuudha. Kinooti isa tuyyuu na waraabaa jira. Baay'ee namatti tola akkatti bareedu meelaala naannoon kun jechuudha. Hedduu natti tole jechuudha. Garuu sa'aatii dheeraa keessan ture maaliif jennaan naannoon qilleensaa akka goggoo argitanii xeefiyyuu naannoolleen qilleensaa inni kun boloqqeedha. Maal fakkaata? Dinnichaa fakkaata. Dinnichaa se'ee ture aniyyuu. Amma garuu sagalee irra isin guutaa jira. Erga waan isaa hubadhee dhagahee booda irra isin guutaa jira. Garuu dinnichaa fakkaatu anallee dinnichaa natti fakkaate isinillee oroon akkasii gaafisnitti ta'ee isa deemaa jira kiin odda kasan argitanii namicha fagoo jiru san isa bira dhaqaa jira. Isa biratti waliin dhaqnaa isinillee na hordofaa isiniin jira. Viidiyoo kana ittiin bohaartanii ittiin gammaddanii qilleensa ofii keessanillee qilleensa kana keessa jiraattanii akka gammade kana gammaduu baattanillee biyaansii qalbii keessan sammuu keessan ittiin xiqqoo bohaarsatan jedhee yaada qimammoonni mana madaamii hanga tokko itti baatan jedhee yaade. Boloqqee. Inko taakota maamaa inni. Dura naagaa. Hinga. Kunniin banji. Akeessa shukunaara inni. Isa akkam gootarree? Akkana goonee shukunaara. Kun jalli isaa ta'ee fi ture nagaa jirtu Waga jiraatu. nutti tolee uumaan gadi buune. Akkam kan keessa godhan? Araman. Akkamitti? Kanni araman. Kanni hin oofani akkana godhaniiti. Kanni araman. Maahina. Waa dhiisa hin ta'u. Waa hin ta'u. Akkam godhame? Lafa qaqqabga. Lafa Eban namurti. Imuraniifi. Ko ana ora basi kaasitta wenno goda. Anu ko tokko ta'u. Argitanii inni beeka. Hin beekanii. Kana tokko malee imuraniifi. Addaa jala fuudhanii. Kana boota du'a maan biftarree?
وبلوك دو خاني Ahaa. بوتا دو Beekaatu maal hin beektanii? دو اللي ما شكو نام أرامة كل اللي أرامة وبلوك إني بلوك Ahaa, isa biruma taranii? بلوك أنتو تقول كنا جلارة Ahaa, akkasii keessaa baasan. إيسا ما كنا Haa, isinii qotu. واو أنتو إيسا كل واو بقولها هذا Maashaallah. Amma kun maasaa hangamii jedhama? Maasaa hangamii amma kun? أوشا توك Eessarraa kun guutuun keessanumaa? كنامي كنا ما هو جتار Kana maa hojjetartanii? Guyyaadhaan hojjetanii? كاني ما هو جن مولو Kun achirraan gachuu daarii sanirra qabatee muka achirraan hagaasiit moo hagachiiti? بابراتي Birrii meeqaan fuutan kan amma kan? غرقوماتي Birrii kuma bichaan? كوما بيست Guyyaa meeqa xumurtan? أما بوبوليرام Haga meeqa hiitan? يو كما بوبوليرام أما كومو جيتام كانوا ما كنا جرام Guyyaa meeqa hojjetan? يا غرا فريو جاني روبانا روجيرام Gara torbaanitti ittiin xumurtan jechuudha. Torbaanitti birrii kun? Injirtu Rabbi sinaa gargaaru. Ulfaadha. Hoda kana bunaan bitattani. Hoda. Eshi nagaacha. Meeqa kennituyyuu boqqolloo ta'ee baaqelaa ta'ee akkasuma boloqqee kutaa kutee yookaan keessa marga baasee dabarsee jira siniin jedha. Moo akkuma anaati siniin jedha akkuma isin argitan kana baay'ee ulfaata. Jireenyi baadiyyaa hedduu ulfaata. Nama qabutti hin ulfaatu kan qabnetti garuu baay'ee ulfaata. Sababni isaa kinooti abbaan amma isin argartan kana maasaa kana guutuu birri kumaan fuudhee torbaan dalagaa baay'ee ulfaata jechuudha. Birriin kumaa yeroo ammaatitti jechuudha. Bunni kiiloonuu birri kuma tokkoo fi 200 naannoo tokkotti saniyyuu caala jechuudha. Maal bittimee birriin tun baay'ee ulfaata. Rabbi cinqaa kanaa fi keessa isa haa baasu jedha du'aa godhaafis nin jedha. Namni rakkinnan dabarsin hin jiru namni martuu cinqaa dabarse cinqaa duubaan ammoo fatraan dhufa. Rabbi cinqaa kana keessa isa haa dabarsu nama muslimaati du'aa godhaafis nin jedha maashaallah nama muslimaati. Akkasuma immoo obboleessi isaa kinooti naannoon isaa manni isaa kinooti obboleessi isaa manni isaa akkana jira jechuudha. Laa argitanii inni qansiraa dalagaa obboleessi isaa baadiyyaa keessatti manni isaa akkana fakkaata. Masgiida asbiraa kanallee obboleessi isaatti ijaare obboleessi isaa ammoo qansiraa aramaa amma kinooti bajaajii keenya yaabbanne baanee jirra jechuudha. Keessa argitanii naannoon hedduu babbareeda jechuudha. Namni bajaajii kanallee kana bitan mana sanii mul'ise asbiratti kinooti baanee kana keenya jira. Ana ummii sulxii akkasuma daa'imtii jechuudha. Ummi akka waraabaa jiru hin beekani akkana fakkaata ittiin bu'aara asumaan subscribe like share na godhaa sinin jira hordoftoota kiyya turtiin keenya akkana ture hordoftoota